Akkaataa karaa sirrii ta'een chaanaala YouTube irra viidiyoo maxxansuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Akkaataa viidiyoo itti maxxansuu dandeessan karaa sirrii ta'een viidiyoo yoo maxxansitan view guddaa irraa argachuu dandeessu jechuudha viidiyoo sana. Egaa viidiyoo cal jettanii yoo post gootan viidiyoon keessan view hin argamsiisu. Haala kamiin Google Chrome yookaan internet browser fayyadamuudhaan karaa sirrii ta'een Google Chrome irra yookaan internet browser fayyadamtanu irraan viidiyoo karaa sirrii ta'een maxxansuudhaan akkasuma siitingiilee keessa jiran hunda karaa sirrii ta'een viidiyoo maxxansuu keessatti yeroo maxxansitanu siitingii isin sirreeffachuu qabdan hunda isin agarsiisa isiniin jedha. Kana yoo sirreetan viidiyoo keessa irratti view guddaa argachuu dandeessu. Viidiyoon keessan namoota baay'ee bira gahuu danda'a jechuudha. Haala kamiin akka isin karaa sirrii ta'een maxxansuu dandeessan isin agarsiisuu kanaan dura agarsiisan ture. Amma gaafii komentii irratti na gaafate namni takka ni jira. Viidiyoo haala kamiin maxxansuu dandeenya ka jedhee ni jira jechuudha. Kanaafuu haala kamiin akka isin maxxansuu dandeessan isin agarsiisu. Na waliin tura chaanaaliin kan koo subscribe gochuudhaan hin dagatinaa warri haaraa taatan akkasuma viidiyoo kana laayikii tuqaa isiniin jedha. Chaanaaliin viidiyoo kana namoota hedduu bira gahuuf share gochuu hin dagatinaa. Video ga karaa sirrii ta'een keessi maxxansuu dandeessan YouTube irraa illee maxxansuu ni danda'ama. Application YouTube irraa illee maxxansuu ni dandeessu jechuudha video kana. Hamma garuu Google Chrome fayyadamuudhaan siitingii achi keessa jiran hundaayyuu haala kamiin akka isin sirreeffachuudhaan maxxansuu dandeessanu isin agarsiisu. Gara barnootaa isin ofaa gabaabumatti hundi keessanuu na waliin turaa isiniin jedha. Na hordofaa video kana keessatti siitingii baay'eetu jiru. Siitingiilee kana haala kamiin akka isin sirreeffachuu dandeessanu isin agarsiisu jechuudha. Kanaafuu internet browser itti fayyadamtan yookaan Google Chrome yoo fayyadamtan ta'e Google Chrome yookaan internet browser itti fayyadamtan keessanii seentu browser itti fayyadamtan keessa eegaseentan YouTube yoo qabaattan achira YouTube keessa tokko yoo YouTube hin qabaanne immoo www.youtube.com jechuudha keessin seenuu dandeessan. Garuu Google Chrome keessa yeroo seentan namoonni bilbila fayyadamtan tuqaa sadiin harka mirgaa jirtu tuquudhaan maal gootu tuqaa sadeen kana yeroo tuqxanutti ganjallaa akka dhufu desktop site bakka jedha kana desktop site bakka jedha mallattoo raayitii itti kenna akkasuma Google Chrome keessa isin galchuu hin danda'u isin jecha haala kanaan isin bana Google Chrome keessa eegaseentan YouTube keessan profaayilii isaa harka mirgaatti ni jira. O profaayilii YouTube keessan tuqxu yookaan itti yoo achirra jirullee itti jijjiiruu dandeessu akkaawuntii YouTube keessan jechuudha. Achirra eega tuqxanii egaa YouTube Studio kan jettu kana irra gadi fakkeenyaaf haala kanaan barreeffamni ni shifata waan ta'eef dalga ciibsee isin agarsiisu bilbila koo dalga ciibsee egaa achirra tuqaa sadiin profaayilii keessan eega tuqxanii YouTube Studio kan jettu kana irra gadi qabuudhaan opening new tab in group bakka jedhe irra gadi qabuudhaan ganjallaa dhufuudhaan egaa YouTube diimtuu harka mirgaarra jirtu kaa'uudhaan gara YouTube Studio deemna jechuudha viidiyoo maxxansuu duratti. Google Chrome yookaan gara YouTube Studio keessa jechuudha internet browser eegaseentanii achirra seenuudhaan karaa sirrii ta'een keessatti viidiyoo post gochuu dandeessan. Kanaafuu haala kanaan eega haala kanaan chaanaalii keessan keessa isin galchee asirratti yeroo dhuftee haala kanaan keessa geessan akkasuma daashboordii keessa isin galchaa gubbaa kana irraa create tuquudhaan illee maxxansuu dandeessu yookaan upload mallattoo xiyyaa yookaan immoo create ka jette tuquudhaan dandeessu mallattoo upload jette ka tuquudhaanis maxxansuu dandeessu jechuudha. Upload ka jette ka tuquudhaan amma isin agarsiisu mee upload mallattoo xiyyaa ol garagalte upload eega tuqxanii select file ka jedhu ka tuquudhaan gara device yookaan gaalaarii bilbila keessanii keesseen waan faayilii takka ofiifattee jirtu faayilii yookaan viidiyoo maxxansuu barbaadan sana fakkeenyaaf viidiyoo matakka irra tuqee isin agarsiisu viidiyoon TikTok irra post godhe takka irra tuqee isin agarsiisu amma taayitilii asirratti ni barreessa haala kanaan viidiyoo yeroo ol baaftan haala kanaa isin agarsiisa asirratti gaa diiteelii irratti taayitilii akka barraa'u bakka kana irratti kana asirratti kan isin barreessitan taayitilii dhimma viidiyoo sana irraa waan ka'e yookaan immoo viidiyoo sun maaliin akka wal qabatu maqaa viidiyoo sana wantoonni inni wal qabatee deemuun ni barreessitu jechuudha asirratti. Video sana gaasira eega barreessanii imma viidiyoo sana eega barreessanii barreeffama kan irraa haquudhaan viidiyoo sun maal akka dubbatu yookaan immoo viidiyoo sana waan barnoota ta'e barnoota waan diraamaa wal qabatu ta'e diraamaa adda addaa waan wal qabatu dhimma viidiyoo sana keessatti argamu yookaan mata duree viidiyoo sanaa ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf taayitilii irratti dhimma viidiyoo sanaa wal qabate hanga qubee dhibba takkaa fayyadamuudhaan taayitiliitti ni barreessitu jechuudha. Fakkeenyaaf waa'ee immoo wal qabate waan ta'eef akkanan barreessaa isin viidiyoo keessan irratti waan wal qabate dhimma viidiyoo sanaa wal qabatu ni barreeffattu jechuudha. Description irratti hanga qubee 5,000 fayyadamuudhaan hashtag adda addaa fayyadamuudhaan akka viidiyoon keessan view guddaa argatu jechuudha. Viidiyoon keessan akka inni namoota hedduu bira gahuuf viidiyoo sana irraa maal takka wantoonni viidiyoon isin keessa jiru viidiyoo keessa waan jiru fayyadamuudhaan gaa hanga qubee 5,000 eega barreeffattanii kaatanii haala kanaan descriptionii gaanii beektu irra baay'een namaa jechuudha. Haala kanaan gaa descriptionii dhimma hanga fakkeenyaaf qubee uummata akka barreessa isin akaa'u isin qubee hanga 5,000 fayyadamuudhaan viidiyoo keessan irratti akka view guddaa argatuuf fakkeenyaaf hashtag fayyadamuudhaan gaa viidiyoon keessan akka namoota hedduu bira gahu yookaan immoo wantoota irraa dubbatu waan viidiyoon keessan sun irraa keessa waan viidiyoo keessan keessa jiru waan wal qabatee jiru fayyadamuudhaan gaa hashtag adda addaa fayyadamuudhaan asirratti ni barreessitu jechuudha yookaan immoo asirratti ni eega barreessitanii kaatanii ganjallaa irra dhufuudhaan immoo asirratti maal gootu upload ka jedha kana tuquudhaan tambilalii irra kaa'attu. Tambilalii keessa irra kaa'achuu qabdan suuraa bareedaa ta'uu qaba jechuudha. Suuraa nama hawwatu akkasuma kan namni yeroo dhaqee irra tuqee viidiyoo keessan daawwachuu danda'u suuraa bareedaa takka hojjetachuu qabdu jechuudha tambilalii.
asirratti gaa suuraa isin irra kaawwachuu qabdan suuraa bareedaadha. Descriptionis gaa qubee baay'ee barreessuu yookaan immoo hin dagatinaa isiniin jedha. Asirratti gaa suuraa bareedaa eegarra kaawwattanii kaatanii olii haxooftu irraa olee kana olaxaa'uudhaan gaa ganjallaa kana jechuudha. Ganjallaa kana olaxaa'uudhaan tambilalii eegarra kaatanii playlist ni jira. Playlist namni hin beekne hin jiru. Playlistiin gaa dhimma viidiyoo sanaa yookaan playlist qobaattan keessa galchuudhaan danni gootu. Haala kanaan gaa eega fixanii kaatanii irraa olee kana olaxaa'uudhaan maal gootu bilbila keessan. Irraa olee kana suuta jettanii olaxaa'uudhaan gaa playlist eegarra kaatanii asirratti shawuu bakka jette kaanii ni bantu jechuudha. Bakka kana dhufuudhaan wantoota hedduu jira. Mallattoolee kana raayitiitti kaa'uudhaan gaa shan mallattoo kana hunda eega raayitiitti geessanii kaatanii gaa haala kanaan gaa olaxooftu playlist dengootu akkasumas tambilalii eegarra kaatanii olaxaa'uudhaan gaa mallattoo takka ni bantu shawuu jechuudha. Siitingii faayidaa guddaa qabu. Inni faayidaa guddaa qabu ganjallaa kana jira jechuudha. Haala kanaan olaxaa'uudhaan suuta jettanii gaa irraa olee kana eega suuta jettanii bantanii shawuu ganjallaa shawuu jechuudha. Eega bantanii taagiidha ka faayidaa qabu jechuudha. Sanduuqa kana keessatti bakka taag jedhu kana keessatti viidiyoo keessan keessa wantoota jiru wal qabuudhaan akka inni chaanalii namoota hedduutiin wal makachuudhaan akkasuma viyuu guddaa isin argamsiisuu danda'u akkasuma chaanalii kan keessan kana maatiin wal makachuu qabu jechuudha. Yookaan maqaa isin asirratti barreessan maqaa dhimma viidiyoo sana keessaa yookaan waa'ee viidiyoo sana keessa jiru kan wal qabate viidiyoo keessan namoonni hogguu sarchi godhan akka isaan argachuu danda'an as keessatti qubee hanga 500 fayyadamuudhaan kan isin gabaabsitanii Ingiliffaan afaan Amaariffaatiin afaan Oromootiin barreessuu dandeessu jechuudha. Sanduuqa kana keessatti gaa wantoota baay'ee barreessitu waan namni sarchi gochuu danda'u takka yoo diqqata YouTube irratti sarchi eega godhee taagiidhaan waan isin irraa olee kanatti dogoggoraan dhuftanii as geessan hundaayyuu tiikilii yookaan sirreessuudhaan viidiyoo keessan namoota hedduu bira ga'uu danda'a jechuudha. Asirratti gaa mallattoo kana haala kanaan gabaabsuu barreessuudhaan eega barreessanii wanti asirratti kiiboordii oskee jiruu fi kiiboordiin gaa haala kanaan na jala iskiriinii xiqqaateennaa isin agarsiisuudhaaf akkana zoom godha jechuudha. Taagii kana keessatti yeroo barreessitee kaatan gara fuula duraa akkasuma leekkistu gochuudhaan inni nu kutee barreeffama isinii gabaabsa. Kana hunda eega barreessitanii kaatanii ganjallaa kana viidiyoo kan keessan ni filattu mallattoo kaatu kudhaan viidiyoo laanguu akka jedhu kana mallattoo xiyyaatu kudhaan eega bantanii viidiyoo keessan afaan maal akka ta'e filachuu dandeessu jechuudha. Neekstii kudhaan gara fuula duraa deemtu ganjallaa kana wantoota baay'ee jira. Akkasuma viidiyoo filattaniituma isin kabraa irraa olee kanaa waa takka irraa olee kana olaxaa'uudhaan gaa siitingilee haala kanaan sirreeffachuudhaan gaa haala kanaan eega olaxooftanii gaa viidiyoo keessaa kaataagorii isaallee asirratti filachuu dandeessu kun asirratti kana hunda eega guuttanii kaatanii suuta jettanii olaxaa'uudhaan maal gootu neekstii kudhaan gara fuula duraa deemtu siitingii inni faayidaa guddaa qabu gara fuula duraa jira neekstii ka jedhu haala kanaan gara fuula duraa eega dhuftanii gaa neekstii kudhaan jechuudha siitingii inni faayidaa guddaa qabu asirraa jechuudha add ka jedhu kun asirratti gaa add screenidhaa fi add card ka jedhu kun ka faayidaa guddaa qabu asirratti kan isin subscribe guddaa argachuu dandeessanuuf viidiyoon keessan view guddaa argachuu danda'u jechuudha. Namoonni kana kaatan chaanalii YouTube keessanii subscribe akkasuma viidiyoo guddaa argachuu danda'a. Viidiyoon keessan view guddaa argachuu danda'a jechuudha. Siitingii kana gaa haala kamiin akkasiin kaatan sanduuqa kana keessaa indiskiriinii kana gaa hundi keessan kaawwachuu qabdu jechuudha. Tokkorra ni tuqxu kanuma barbaadan tokkorra tuqee isin agarsiisu mi'anii tokkorra tuquudhaan haala kamiin akkasiin kaawwachuu dandeessanu isin agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf tokkorra ni tuqxu hamma kanuma isin tolu yoo viidiyoo barbaadan viidiyoo yoo subscribe takkaa fi viidiyoo takka jala kaawwachuu barbaadan viidiyoo takkaaf subscribe akkasuma playlist takkaaf subscribe waan barbaadan kaawwuu dandeessu. Hamma kasa asirratti kaawwala irraa qabu takka ni jira. Saadhiisee kabraa kaadhisan agarsiisu asirratti kabraa kan awwala irraa qabu kanadha jechuudha. Awwala kana jala kaadheen ture jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo kana irraa jijjiiruu barbaade irraan tuqa bakka viidiyoo kanarraa viidiyoo kana irra tuquudhaan ganjallaa irratti ni filattu viidiyoo keessan keessa seenuudhaan yoo barbaadan jechuudha. Akkasuma kan YouTubeis ni kaawullee ni jira. Viidiyoo gaalaarii keessaa qabdan keessaa viidiyoo viyuu guddaa qabu yookaan immoo viidiyoo akka namatti mul'atu barbaadan takka irra tuquudhaan viidiyoo sana ol baasuudhaan bakka kanatti ni jijjiirtu jechuudha. Viidiyoon kun haala kanaan eega filattanii kaatanii yookaan isin gubbaa dhuftanii seef gootan. Viidiyoo sana eega filattanii kaatanii subscribe chaanalii keessan kun asirra subscribe abduu oroodha jira shawuu gootu yookaan akka inni mul'atu mallattoo raayitiitti kennuudhumaan gaa asirratti seef ka jette kaatu qudhaan keessin gara fuula duraa deemtu. Seefii hogguu tuqxan asirratti haala kanaan gaa ka olii raayitiitti nu godhee jira ka ganjallaan nuuf adda kaarda ka jettu tuquudhaan sana jala kaawwachuu qabdu jechuudha. Waa sadis ni baasa viidiyoodhaa fi pileeliistii chaanaalii kanneen sadan jala kaawwachuu dandeessan viidiyoo keessan osoo namni ilaalaa jiru gubbaarraan viidiyoo biraa akka beeskisuuf fakkeenyaaf viidiyoo takka inni tokko bakka viidiyoo jala fi lafiiti mallattoo ida'uu tuqeen viidiyoo fi deesan agarsiisa jechuudha. Fakkeenyaaf viidiyoo ka jette kana mallattoo ida'uu guun tuqu gala viidiyoo keessan ka chaanaalii yuutuubii jala gadhiiftan yookaan poost gootanii qabdanuu keessaa tokko ni maxxarattu jechuudha. Kana keessaa viidiyoo keessan keessaa isin viidiyoo barbaadan ka duraanii ta'u ka ammaa ta'u takka ni filattu.
Video takka filachuudhaan gaa ol ba'ee isin agarsiisu. Video takka irraa eega filattanii haala kanaan gubbaarratti haala kanaan kunoo asirratti ni baasaa jechuudha. Hamma akka biraa yoo dabaluu barbaadan kaard kan jette tuquudhaan ammallee ni dabaltu. Playlist dabalee isin agarsiisu. Playlist takka ka chaanalii keessan keessa jiru ni filattu. Isinillee playlist takka amma achirra ni galcha. Playlist kan YouTube kooti jechuudha. Playlist gaa barnoota Facebook kan jiru kanan galchee barnoota Facebook kan jiru ni galchee jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan yoo inni dogoggora qabaate keessaa haqxu barnoota Facebook kan jedhu gaa galcheen jira hammaanii. Haala kanaan eega fixanii kaatanii gaa olaxaa'uudhaan ammallee gubbaa kana irraa seef kan jettu tokko jechuudha. Seefii gochuudhaaf haala kanaan eega jala keessanii fixanii seefii eega gootanii ganjallaa dhufuudhaan neekstiidhaan gara fuula duraa eega deemtanii haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Raayitii ta'ee jaalachenuu jedhanuu kaa'amee jira jechuudha. Kanaaf jala kaattan viidiyoon keessan viyuu guddaa argachuu danda'a. Chaanalii keessan amma viidiyoo keessan koppiraayitii hin qabu noo koppiraayitii jira ammaan kokunoo. Gara fuula duraa gaa neeksti dhaan deema ammallee neeksti gochuudhaan gaa olaxawaan gara fuula duraa neeksti eega deemtan viidiyoon keessan gara dhumaatti deemaa jira jechuudha. Amma gara dhumaatti dhumarra geenyee jira. Paabilik irra jira viidiyoo kana post gootan namoota hundatu ilaaluu danda'a. Paabilik kan jedhu kanarra kaawwachuudhaan ammallee olaxaa'uudhaan publish beekan immoo publish kan jettu kana olaxaa'uudhaan gaa publish kan jettu tuquraan uploadii gootu hamma dhumatee jira jechuudha. Haala kanaan upload yookaan immoo upload gochuun tokkoon post gochuu dandeessu jechuudha. Chaanalii takka irra viidiyoo karaa sirriitiin haala kanaan maxxansitu koppii asirraa godhachuu dandeessu. Linkii viidiyoo keessanii koppii godhachuudhaan gaa kunoo bakka kana eega koppii godhattanii gara telegiraamaa waasappii adda addaa guruppii adda addaarra sheer gochuu dandeessu jechuudha. Asirraa koppii godhachuudhaan sheer gochuu dandeessu. YouTube irraallee koppii godhachuudhaan sheer gochuu danda'ama. Haala kana itti fayyadamaa isin jedha. Kaardii sun asirratti gaa viidiyoo keessan osoo daawwachaa jiru namni jala tuqee kaardii amma nuti jala keenya kunoo asirratti jala mul'ata jechuudha. Olaxaa'uudhaan jalatti arguu danda'a. Haala kana itti fayyadamaa isin jedha. Chaanalii keenya subscribe gochuu hin dagatinaa. Warra haaraa taatan subscribe kan jettu kana yeroo tuqxan ol kan jettu gubbaa kaa'aa isin jedha. Haala kana itti fayyadamaa viidiyoo keenyatti namoota hedduu bira akka ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa isin jedha. Barnoota kana irraa gaa haala kanaan waa isin eegaluu jaate gaafii na barreessaa nagaan tura.